Namni tokko tokko isaa umriin isaa waggaa 20 digriidhaan eebbifamee sanbooda hojii argachuudhaaf waggoota 5 hanga 10 tura. Hojii barbaadee sanbooda hojii argata. Inni kaan immoo waggaa 25tti eebbifamee yeruma eebbifamee hojii gaggeessaa dhaabbata ol'aanaa ta'uu danda'a. Sanbooda ammas namni kun waggaa 50tti du'uu mala. Kan biroo immoo waggaa 50tti sadarkaa inni waggaa 25tti ga'e yookaan hojii gaggeessaa dhaabbata ol'aanaa ta'e san ta'uu dhiisee waggaa 70tti hojii gaggeessaa dhaabbata sanii ta'ee waggaa 90 jiraatee waggaa 90tti du'uu mala. Namoonni tokko tokko mana barumsaa hin beekan. Manni barumsaatis isaan hin beeku. Garuu jireenyi isaanii jireenya haalaan gaarii fi gammachuun kan guutamedha. Tokko tokko immoo sadarkaa barumsaa hunda fixanii digirii, maastarsii fi PhDs walirra tuulanii garuu jireenya rakkisaa keessa jiraachuu malan. Diinagdeedhaan qabeenya hedduu hin horanne ta'uu mala. Addunyaa tana gubbaa hani tokko umrii amata 30tiin qaadhimaa'uu hin qabne hiriyoonni isaa kan inni mana barumsaa waliin barate, kan inni ijoollummaa irraa waliin guddate, bultii ijaaranii daa'imman horachuu malan. Addunyaa kana irra namni hundi hiree isaa eeggata. Waan barbaadu yeroo rabbiin isaaf qoodetti argata. Namoota naannoo kee jiran keessaa hammi tokko waan si dursanii jiran, gariin immoo waan si dubatti hafan sitti fakkaachuu danda'a. Garuu namni hundinuu fiigicha mataa isaa fiigaa jira. Namni hundinuu hiree mataa isaa jiraata. Kanaafuu jireenya namoota birootiin tasuma if hin dorgomsiisin. Atis jireenya kee, isaanis jireenya isaanii jiraachaa jiru. Kanaafuu waan qabduu fi sadarkaa irra jirtutti gammadi. Wanta godhuu qabdu irratti xiyyeeffadhu. Waan barbaaddu yeroo itti argattu, bakka gahuu barbaaddu yeroo itti geessu ammallee hin dabarre. Jireenya isaanitti hin naafin. Isaan yeroo isaanii keessa jiraachaa jiran. Atis guyyaan kee ni dhufa. Yeroon ta'e yoomillee hin dabartu hubadhu. Kanaafuu hin tursiifatin. Yoo jireenya kee kan namoota birootiin wal bira qabaa oolte yeroo hunda nama si caalaa qabeenya qabu, nama si caalaa beekumsa qabu, nama si caalaa jireenya waan tokkoon si caalu numa agarta. Nama waan tokkoon si caalu hin dhabdu. Abalu na caalaa qabeenya qaba yookaan abalu ana caalaa hojjechuu jira jettee hin yaaddawin. Ati karaa kee deemaa jirta. Hamma bara dabre hojjechaa turte daran barana yoo hojjechaa jiraatte ati milkaa'ina irra jirtaa beeki. Waan barbaaddu argachuuf osoo hojjettuu waan qabduttis gammadi. Guyya guyyaan if fooyyessi. Kaayyoo ta'e dhugoomsuuf tattaafadhu. Hojii ta'e irrattis xiyyeeffadhu. Dr. Eliyaas hordofuun hin dagatinaa. Galatooma.